Ashama arkafune nageenyi kiyya bakka jirtantti sinaaga jedha Oromoo kiyya arra ergaa gabaabduun sinii qaba especially shamarran Oromootiif jechuudha. Ilmi dhiiraa akka daa'ima haraasii kunuunfamuu jaallataa jetti akkoon kiyya. Ilma dhiiraa jechuun jaalallee keenya in future yookiin abbaa manaa keenyaa jechuudha. Akkamitti jaalallee keenya yookiin abbaa manaa keenya kunuunsuu qabnaa kan jedhu single life keessatti guyyaa hundumaa training gochuun nurraa hiikama. Jalqaba irratti shamarran dursa ofii kennuu qabdi. Of jaallachuu, of kabajuu fi akkasuma yeroo dheeraa ofiif kennuu take of gochuun kun dirqama kan keenya jechuudha. Sababni isaa shamarran of jaallattu, shamarran of kunuunsitu, shamarran of kabaju, abbaa manaa ishees haaluma sanaan kabaji, haaluma sanaan kunuunsiti. Aguma of jaallattu isas jaallatti jechuudha. Shamarran tokko guyyaa boqonnaa isaanii ganama hirribaa ka'anii manaa bahu. Moolii fi moolii keessa olii gaddeemaa oolanii qarshii isaanii qisaasessanii, yeroo isaanii qisaasessanii, humna isaanii qisaasessanii kan dadhaban kana deebi'anii manatti dhufu. Barganama siree isaanii dhiyootuu nafatiin manaa bahu. Dhiifamnaa godha nu amattillee hin jedhinaati. Kanaaf ilmi dhiiraa dubartii akkasii hin jaallatu. Dubartii of qabdu, dubartii of kunuunsitu, dubartii of jaallattu ilmi dhiiraallee kabaju guddaa qabaaf. Kanaafiyyuu of jaalladhaa, of kunuunsaa. Har'a guyyaa boqonnaa kooti. Harragaa maal gochaa kan oolu ana ilaaluu ni dandeessanii jechuudha. Kutaa kiyya qulqulleessee siree kiyya afadhee waan hundumaa xumuree shaaworii seenee amma immoo qursii kiyya hojjetachuufi. Baay'ee qursii irratti ani yeroo marayyuu nyaata yookiin nyaata magariisa yookiin immoo baalota garaagaraa soorachuun baay'ee natti tola. Akkasuma qeensa keenyaafis ta'ee rifeensa keenyaaf, qodaa keenyaaf yookiin immoo iskiinii keenyaaf baay'ee barbaachisaa sila ta'eef. Kan qixxee nyaataa kanaan jedhe. Baay'ee namoonni nyaata baay'ee nyaanni ispoortii hojjedha. Ani waan ispoortii hojjedhuuf nyaata baay'ee nyaadha. Waaw! Alli immoo baay'ee bareeda. Oduun itti baay'istee hin jedhina. Hundaafuu jaalallee keessaniif yookiin abbaa manaa keessaniif kabaja isin gochuu qabdan mara isinitti himee jira. Ashama arkafune Oromoo kiyya nageenyi koo bakka jirtantti sinaaga jecha ilmi dhiiraa fi harreen garaa jaalatu jetti akkoon kiyya. Anis gaafan guddadhee heerume abbaa manaa kiyya haalaan kunuunsuu waan barbaaduuf ammarraa nyaata hojjechuu baraan jira. Shamarran nyaata hojjechuun beekne abbaa manaa ishee biratti kabaja hin qabdu. Abbaan manaa ishee sitti qaanfata. Nyaata hojjechuu bara.